بسم الله جنين بيكو جلقبا فرتو قر خير مقهر ربي جبا الرحمن الرحيم بركم ما كبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرمي لما جولت نرى سو فدي سينامي إسافو جولين سود عربية جرتن سينام ده خيسون شير كودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينمان تربان كنوني كيسن سينمان شير كودا نمون دبرانغا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكسي خيسافو جولين سود عربية كيس وري جرتن نون ده خيسون شير ولي كودا مي وري أسكيس جرو. جولت إن ربنا باس رب برا جراتو أرام تنا وجه سواني واني قدانيس إنجرو جاني جولة قافت ليتين ترى جولة كيس جرتو إنتن دامتو جاني جان والله كسيجا ربي إسام برا جراتو ربنا باس جنة إن شاء الله إسي ورا أسكيس جرولة أنا رأي قلي متى خيرا ربي نوائجو أنيس كابامي سينو مالا isinillee akkasuma qabamuu mala biituun biyya namaati tokko haasitti hafuus jiru namuu irrumaa gala insha Allah rabbiin nu haa eegu jenna. Ijoollee teessan garuu bakka jirtanitti du'aa godhaaf insha Allah wanni godhuu dandeenyu takka hin jiru warri nurra jajjabaatu waan inni fideen jiru ati yaaqi du'aa godhuun numa jira isin hundinuu bakka jirtanii du'aa numa godhaaf insha Allah ijoollee teessan yoo nuti sagaleen taaneef namni sagalee ta'uu isin jiru saniifuu nama kana akka bira jiraattan adaraa rabbii bakka jirtanii namu akka amantii teessanitti insha Allah du'aa godhaa fi rabbiin bira haa jiraatu. Nutu gaa warri mana jiru jaakeetaa uffannee akkanatti huccuu ofirra guurree akkana teenya mana keessa wallaahi isaan akkasii gaafuma feestaala yookaan miikaa uffatanii achi keessa rafuu jiran qabbana tanaani kanii fi firaashin hin jirre kanii fi farshaa yookaan ruumii lafaa hin jirre balaa xarra akkanatti shaklaarra rafuu jiran jechuudha. Isinis bakka isaanii san bu'aatiif laala bakka jirtanii ijoollee teenya sagalee ta'u warri sagalee ta'u hundinuu isinis sagalee ta'uu ni dandeessan nama qofa laallatina. Aktiivistii maarree jettanii uummata biraa qofan eeggatina. Isinis yoo sagalee taataniif namnilleen akkasitti sagalee ta'u warri biyya biraa jiru. Uummata viiwiin isaanii guddaa yookaan filoora uummata guddaa qabu. Isaan qofa yoo eeggattan kun waan dogongoraati. Atis akka mataa keetii yaadanii qabda yaada mataa keetii ibsachuu qabda. Nama takka kan gaafattu hin jiru. Wanni sodaattu hin jiru. Ol baataniitu ijoolleen shamarraniitu TikTok irratti qaama qullaa fofoofaa uffattanii akka dhiiraatti wallisuu faani beekte achirraa. Takkaa shamarran Suudi Arabiyaa ijoollee teenyaaf ijoollee sagalee taate takka arkeen beeku shamarran taate. TikTok kanaas walumaan keessa jirra. Walumaan as jirras biyyatan. Namuu jechuun bas moodii garsiifachuuf daansii sanuu daansii illee maqaa balleessitan silaa sirrumatti taphattanii nagaa. Ol baatanii caffaroo qofa bas ijoollee teenyaaf takka sagalee ta'utti hin jirtan shamarran biyya kanaatis dhiifama isiniin jechaa hunda keessanuu waan jiru numaan dubbadhaan akka mataa kiyyaatti feetan na beekaa feetanis na dhiisa. Ijoollee teessan ammoo ijoollee teenya namuu achuuqa obboleeyyan isaa yookaan nama waliin dhalatan yookaan ilma gandasaa qofa osoo hin taane nama ofii guutuu Oromoo waan taaneef waan lammii teenya lammii Itoophiyaa taaneef Itoophiyummaas hin didina. Sababa Itoophiyaatiin akkanaa ta'uu jiranii beekte maqaa Itoophiyaatis diduun hin ta'u. Nama saba fedhe haa ta'u Itoophiyaa ta'e akkuma keenya akkuma ijoolleen teenya dararamuu jirtutti dararamuu jiran isaanis akkasuma qullaadhaas rafuu jiran
akkasuma qabbantinnis isaan fixu jirte jechuudha akkuma ijoollee teenyaatti. Rabbiin furmaataa fiduuf inshaallah. Dhugaa keeti wallahi obse dirriba. Ta akkasiiti inshaallah rabbiin wallahi rabbiin furmaataa fiduuf ijoollee teenya bakka jirtanii ijoolleen dhiiraatis rabbiin isinaa eegu mataa kiyyarraa eegalee rabbiin nu eegu warri as keessa jiru furmaanni takka gaa hin jiru jaan osoo furmaanni jiraate kalee fi arrattu furmaata fidan akkaan dhageetti ijoollee dhalaa jechuudha dhalaa warra ilmaan qabu warra garaa qabu faa ummata achi keessa gaa dararamu jiru dhiiran lagaati dhalumaatu wanna ummata san yoo danda'amte sanuu yoo danda'amte jaan yoo danda'amte ni galchina jaan ummata san qofa ni galchina jaanii jette ijoolleen arra dubbise achi keessaa maal goona gaa rabbi furmaataa fiduuf inshaallah rabbiin isinaa eegu warreen as keessa jirtanis ifeegaa bakka jirtanii amma wanni isaan ummanni jechu jiru nama takka hin dhiifnudha bas yaadni isaanii. Akkasiiti gaa isinuu warri mana jirtan gaa qabbanatan keessa ni beeyta yaa qabbantituun akka nama godhu jirtu. Akkasi wallahi ijoolleen ijoollee teenyaaf sagalee ta'uu jirtu hundi isaanii ta'an qabamanii galan kaan hidhaa jira warri asis sagalee ijoolleedhaa ta'uu ture hedduudha gaa ana isiniinimu isinooni beeytanii ijoollee hedduutu sagalee ta'uu tureef ijoollee teenyaaf har'a ammoo namni isaanii sagalee ta'u takka arkeen beekan anillee laayiviin ba'u na beeytanii laayivii seenee hin naasu ammoo yoon anoo cal jee taa'e namni dubbatu hin jiru takkummaa isinii seentanii dubbachuufii qabdan tiiktook irratti haa ta'u yaada keessan ibsadha afaan beeytanii yaada keessan ibsadha yaada keessan himadha akkasitti maali jaanitu xiqqisollee taatu furmaanni ni dhufa rabbiin furmaata akka itti fidu hin dhabu tiiktook irrattuu beekamuu ni beeytanii miti kara ijoollee teessaniitiinis beekama ijoollee teessan sheer godha yoo nuti wal quba qabaanne namninis nu furmaata fida rabbiillee nuggaas nama wal jaalatee fi furmaata fida rabbiilleen ta akkasiitii gaa ijoollee teenyaaf sagalee taatu warra sigimoo jaanii mucaa tokko faa jira mucaa san hedduu takkaan dinqisiifadha amma galee biyya jira mucaa san qofa namni sagalee sirriitti hojii mucaa xaayiroo jaaniin tokko faa tiiktook irrallee ni wallisa akkasuma ijoollee isaatiifis ijoollee teenyaafis sagalee ta'utu xaayiroon san walillee hin beeynu niin arga jechuudha ijoollee sagalee ta'uuf ta akkasiiti sagalee yoo isin taataniif malee namni ta'uuf tokko hin jiru saniifuu sagalee tahaaf bakka jirtan tiiktook irratti waan irratti jirtan hunda sagalee walii ta'a wal quba qabaadha wal jaaladha amantiidhaanuu wal feffiluu dhiisaa ummata amantii qofaa wal filuu beeku qofan ta'ina ijoolleen itti hidhamu jirtu sanaan jira wallah akkasiiti inshaallah namnilleen hin jiru fakkaatti yeruma seentan yeruma arkitan sagalee tana sheer godhaadha wal biraan gaa inshaallah ijoollee teenya akkasi bira jiraadhaadha namuu bakka jirtanii sagalee taaf obboleeyyan keenya rabbiin biraa jiraatu rabbiin guddaan ni danda'a rabbiin isaan haa baasu qabbana tana jalaa illee rabbiin ajaa haa baasu wallahi gaaf miikaa uffatanii rafuu jirani nuti akkana mana teenyee raahatti akkana taa'uu jiru
Keessaafu dhimmi kun eenyu ilaallate ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu. Ijoollee bakka biraa jirtu jechuun warra harka mootummaan seenin akka kiyyatti. Anis baruun qabamee hidhaa seena. Ana qofaaf dubbachuu osoo hin taane kana beekus nama hundaaf dubbachuutu irra barbaachisa. Saahiban kiyya meeqaatu hidhaa keessa jira. An qabamus namni biraatis sagalee anaaf ta'uun dirqama. Ana qofaaf osoo hin ta'in nama hundaafu. Yoo nuti sagalee olii taane malee eenyu ka olii ta'u sagalee hin jiru haa tokko. Waan akkasiiti nama tokko yeroo arkitan nama warra sagalee ijoollee teenyaa ta'uuf ka arkitan ijoollee teenya jajjabeessa moolaarii godhaaf yoo isin hamilee walii kannitan namnilleen waan guddaa takka dalagaa deema moolaarii akkasii walii kannaa wal jaaladhaa tokko ta'a rabbiin isinaa eegu keessaafuu ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtan warri harka mootummaan seenin ijoolleedhaaf du'aayii godhaa ifiifillee ifeega bakka jirtanitti rabbiin isinaa eegu walumaanuu nu haa eegu inshaallah ta'a akkasiitti namni isin jiru na fakkaatti sagalee tana bakka hundaan gahaa sheer godhaa inshaallah du'aayii godhaaf bakka jirtanii furmaanni tokko ka dhufe hin jiru osoo furmaanni jiraate ijoollee turte galtan nama kuma dhibbaa oliitu hidhaa keessa jira yoom galchanii uume yoom galchan osoo furmaata fidan kalee fi harrattuu nama galchanii tura mee eenyu ka isaan galchan yoom hin dhageenyees hin danda'amtu jaanii jiran akkam taanaa warra amata lama faa hidhaa jiru jira ijoolleen warra amata lama hidhaa jiru kanumaa amma seeneewu san yeroo ba'u rabbii isa beeka rabbiin warra amata lamaa jira amata lama keessaafuu dhalaafaa jira shamarran dhiirti akka dhalaatii miti dhiirtilleen irra jajjabaatte dhalaafaa silaa ummanni kun ummata rabbillee beekuu miti maqaa rasuulaallee maqaa balleessanii ummata muslimaa ta'anii ummata lubbuu namaa tanaaf hangan takka hin yaanne jechuudha ummanni asii kun wallahi ijoollee dubbiseetiin arraan tana bas furmaanni jiru gaa tokko hin jiruu jaan namni akkana dhukkubsatee gaa ana malees nama hedduu birattis harkuu jirta anis hangaan nama dubbiserraa ijoollee harka kana wallahi harki akkanatti irraa cituuf deemuu jira jaan harki kun akkatti harki isaa kun madaa'ee harki irraa cituuf deemu sii galee akkasiiti wallahi waa'ee ijoollee tanaa waan dubbate takka hin qabdu gaa rabbummaan isaan bira haa jiraatu inshaallah du'aayii godhaaf Amin amin obsee dirriba walumaanuu inshaallah bara osoo ijoollummaan teenya tun hundi isaaniitu osoonii fi sagalee walii tahanii arra furmaanni ni dhufa namuu caljeetuma tattaa'u jira ijoollee shamarranii faa takkaata sagalee taatuuf hin arkine ijoollee ammoo tiktok irra nama arkina warra dhiichisu jiru akkasiiti rabbiin isinillee rabbi isin haa qaceelchu inshaallah sagalee tana sheer godhaa nama hunda biraan gaadha rabbiin nu haa eegu abshira jabaadha bakka jirtanitti warreen harka ummata kanaa seenen rabbiin isin haa eegu ifeegaa bakka jirtanitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.